jirtu hordoftoonni Caaliituu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa baay'atu. Warri mana kootii faaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Maatiiwwan koo viidiyoo kana like godhaa. Akkasumas viidiyoon kun barsiisaadha, bashannansiisaadha yoo jettanis maatiiwwan keessan biroof share gochuu hin dagatinaa. Egaa har'a akkuma mata duree irratti argitan kana wanta barsiisaa fi bashannansiisaa ta'e tokko kan mataa koo irra qaqqabe kanan isinii fidee dhufe ta'a jechuudha. Tole egaa akkuma beekamu feesbuukiin namoota hedduu amala gaarii qabanii fi namoota hedduu immoo faallaan sanaa ta'an hedduun nu barsiisa. Haa ta'u egaa ana Caalis guyyaa tokko wanti na mudate wayii jira ture. Innis bara 2020 akka lakkoofsa jaraatti ture. Hiriyaan hedduu jaaladhu, hedduu ishii kabaju kan biyya ambaa keessatti wal barree qaba. Hiriyaan koo kun dhalattuu biyya naannoo Dabuubii turte. Aniif ishiin kan wal barrees biyyuma ambaa keessatti. Garuu akka nama biyya ambaatti wal baree miti. Amaloonni ijoollee Dabuubii daddafanii namoota walii galu, daddafaniis nama jaalatu, haga dhumaattis nama wajjin jiraatu. Egaanis hiriyaa koo kana faana hedduu wal jaaladha, walii gala. Guyyaa guyyaatti otoo waliin haasofsiisisiin, otoo waliin hin bashannaniin hin oollu turre. Akka carraa ta'e guyyaa tokko namni wayii karaa feesbuukaa na dubbise. Anis akkuma amala keenya namoota wajjin qoosuu, bashannanuu waan barbaannuuf akkuma amala keenya ta'e immoo yeroo hedduu waan qobummaa nutti dhaga'amuuf, waan hojiin nutti baay'atuuf gara namoota biyyaa wajjin haasa'uu ni baay'isna. Akka ammaa teekinooloojiin akkasillee babal'atee wantoota faayidaa qaban irratti hin xiyyeeffannu waan ta'eef yeroo keenya namuma wajjin bashannanuun dabarsina akkuma beekamu. Kanarraas kan ka'anis nama kana nan dubbisa ture. Osuma wal dubbisnu lakkoofsa bilbilaa wal jijjiirree karaa imootiin na dubbisuu jalqabe. Amala koo keessaa nama ariifatu hin jaaladhu. Namni kunis hedduu nama ariifatu ture. Otuman itti wajjin haasa'aa jiru guyyaa tokko isheen suura isaa feesbuuk irratti maxxansite. Abbaa manaa qabaachuu ishiin beeka malee akka abbaa manaa isheen ta'e hin beeku. Anas hedduu na ajaa'ibe. Maaliif na ajaa'ibe hoo jettanis wanti inni natti haasa'aa ture sunii fi yeroo ishiin suura isaa maxxansitu adda waan natti ta'eef hedduun kolfe. Kolfee ka'een namni kun maal si ta'a jedheen ishii gaafadhe. Isheenis hedduu naate. Naa deebisuu dhiistee maaliif na gaafatte Caalii? Naa deebisi maaloo jettee nama ganuu jalqabde. Haa callisee tani feesbuuk irratti waan an beekuuf malee waa biraaf miti jedheen isheef deebise. Isheenis na deddeebistee na gaafatte. Akkas feesbuuk irratti na dubbisaa ture kanaaf si gaafadhe malee waa biraa miti. Maal siin jedhe jettee na gaafachuu jalqabde. Waan inni naan jedhe hin jiru. Hiriyaa hin qabu, hiriyaa akkanaa taatuun barbaada naan jedhe. Kanuma qofan jedhee anis deebiseef. Isheenis adaraakii naa gaafadhu maaloo itti cimii naa qori naan jette. Durumayyuu aniifin hedduu waan waliin galleef kanaafis gochuu danda'a jettee sarditee na qabde. Anis lakki obboleettii koo gaa'ila namaa keessa galuu hin barbaadu. Ani yaadas callisee wajjin qoosaa jira malee waa biraatiif miti jedheen isheef deebise. Isheenis lakki jettee na didde. Anis gaa'ila namaa gidduu akkan galuu hin qabne waan hin beekuuf hiriyoota koo shamarranii lama mari'achiise. Hiriyoonni koo kunis haa ta'u qoriif otoo si ta'e maal goota naan jedhan. Anis egaan jedheen ani gaa'ila namaa gidduu galuu hin barbaadu, cubbuudhas. Garuu wanta ta'u hunduma keessatti akka mufiin tokko sitti hin dhaga'amneef waadaa naa galiin jedheen. Isheenis waadaa naa galte. Wantoota isa wajjiniin haasa'uu akkan isheef dabarsee himuu fi wanti inni dhumaa ishiin isarraa barbaaddu dhaga dhumaa nan gala guyyaa nan jedhuu fi guyyaa nan galu sanatti eessatti akka inni na eegu adda baafachuu barbaaddi. Anis tole jedheen qormaata kanatti fufe. Innis jabeessee itti fufe. Anis amma akka nama isa jaalatee fakkeessee firii ta'een isatti haasa'aa jiru. Wantan isa wajjiniin haasa'aa oole garuu ishiittan dabarsa ture. Cubbuu akka ta'e nan beeka. Garuu otoo na ta'e iyyuu wanti jedhu wayii natti dhaga'amuu jalqabe. Garuu keessi koo heddoof na jibba. Maaliif namni nama jaalatu yookiin haadha manaa qabu tokko akkamitti gocha akkanaa raawwata? Namoota biraallee akka nuti namanne nu taasisa wanti jedhu wayii natti dhaga'amaan raawwachaa ture. Otuma kanaan jennu wajjin haasofnu waggoota meeqa akkan hojjedhe ni baruu barbaada.
deebisee mindaa nan argadhu baruu barbaada. Innillee maal akka hojjetu natti himaa. Biyya sanaa deemee biyya nani jiru Dubaay dhufuu akka barbaadu natti himaa. Jijjiiramuu akka barbaadu natti himaa. Ani immoo jaalalli akka inni qabuun gaafadhe yeroon gaafadhutti ani ilmoo hiyyeessaati homaa hin qabu. Hiriyaa ilmoo sooressaa tokko nan qaba ture. Garuu fuudhanii biyya alaatti na jalaa ergan jedhee naa deebise. Anas hedduu na ajaa'ibe ilmoon abbaa qabeenyaa akkamitti biyya Arabaatti ergamti kan jedhus deebisee hin gaafannee nan dhiise. Egaa tole silaa na jaalatta maatii kee na barsiisiin jedheen. Innis tole jedhee fidee obboleessa isaa tokko na barsiise. Obboleessa isaa kanas jabeesseen gaafachuu jammare. Obboleessi kee kun takka jaalallee qabatee haadha manaa hin qabu jennaan innis naaf kakate tasumayyuu obboleessi koo haadha manaa hin qabu naan jedhe. Ajab yaa Rabbi namna gabsobaa jedhee tuman callisee keessa kootti itti fufe. Egaa hamma naan jedhe maatii koo suura keessa agarsiise barsiiseera. Maatiin koo si jaalatanii fuudhi naan jechaa jiru. Kanaaf koottu gaa'elaan dhaabbannaa naan jechuu jalqabe. Anis toluma rakkoon hin jiru yeroon harkaa qabu kana gabaabsee nan dhufa yookaan immoo ati cuftee na wajjin hojjetta jechuun itti himuu jalqabe. Otuman jennu mindaa koo jabeessee na gaafachuu jammare. Anis mindaan koo haganan jedhaan. Ana guyyaa akkasitti onatti taasisee deebi'e ishii galgala dhaqee akkamitti ati mindaa kanaan hojjetta namni mindaa kanaan hojjetaa oolaa jedhaanii caqacaquutti baay'ise. Ishiinis waan gochaa jirtu beekti miti obsiteetuma guyyaa tokkonis dhaqeen hojjedha jechuudhaan dabarsaa turte. Anii fi ishii waan wajjin hin haasofne walitti himaa turre. Etuma kanaan jennu guyyaa tokko ishiidhaan akkas jedheen ani nan fuudhuun barbaada. Kanaaf immoo natti mufatiin naaf eeyyamii jedhaan. Namni kun garuu dhugumatti hedduu nama ajaa'iba. Akkamitti haadha manaa ofiitiin nama miidiyaa irratti bareen fuudhaa sin barbaadu akka jedhuunis hedduu na ajaa'iba. Isheenis fuudhi uumaa rakkoon qabu siif eeyyameera jettiin garuu nama fuutu sana natti himii jettiin. Yeroo kanatti ishii jedhee suura koo fuudhee isheetti erga. Suura inni itti erge sanas ishiinis nan dhoksinee naaf ergite. Tole bakka bareeddudha siif taati fuudhi jedhee jettee ishiinis eeyyamtiif. Otuma jennu jabeessee natti haasa'uu jammare. Amma ishii faana haasaa dhaabaa jira. Chillaa jechaas jira. Otuma jennu anis haasaan isa faana haasa'u kun hedduu na jibbisiisaa dhufe. Maaliif amantummaan nama keessa hin jiru wanti jedhu waan natti dhaga'amaa tureef haasaa isaa hir'isuu barbaade. Tan bakka ani hedduu si jaaladhee waan hin jiruuf nan dhufa gara biyyaan dhufa. Kanaafuu haalan ittiin dhufu naa mijeessa. Ati dhufuurraa ani dhufee gaa'ela erga dhaabbanneen booda wajjin deebinee biyya kana dhufna jedhee na amansiise. Innis tole naan jedhe. Tole garuu gaafa dhuftu naan jedha haasaa isaa hunduma keessatti gaafa dhuftu maatii keetti himtu. Torban lama erga Finfinnee wajjin turreen booddee deebitee gara maatii kee deemta. Sanarra gara gaa'elaatti seenna naan jedha. Tole uumaa rakkoon hin jiru. Ani yoos eeyyamamtuudha jedheen itti deebisaa ture. Otuma kanaan jirru dura ji'a ja'an naaf hin jedheen. Ji'ni ja'an sun haafuuti nan dhufuun qaban jedheen. Anis haasaa koo gabaabsachuu barbaade. Tole naan jedhe. Baay'ee qophii ta'ee jira. Otuma jennu isheen guyyaa galmaata kee jala murtee yeroo itti himtutti mee maal si qabadhee dhufu jedhiitii itti himi. Wantoota dinqisiisoo afur sitti hima gaafa nan manaa bahu kan natti himate naan jette. Anis tole jedheen gaafadhe. Dhugumattuu wantoota arfan sana otoo walirraan kutii waan barbaadu keessa natti himate. Ajab anas na ajaa'ibeen tole jedheen. Egaa amma gabaabseera waan ta'eef guyyaan galmaata kootii dhiyaachaa jira. Garuu shakkii wayiitti dhaga'ame akkamitti ji'a ja'atu naaf jettee nan dhufa naan jettee amma naan jechuu jalqabe. Lakki bakka dhufee wajjin deebi'inee nuti lachuu hojjechuu waan qabnuuf dhufuun qaban jedheen. Tole naan jedhee amansiiseera. Otuma jennu amma galuufan egaa guyyaa qabannee jirra. Har'i guyyaa wiixataati. Ani kan hin ka'u guyyaa baakaa yookiin maaksanyoo jennu galgala ka'een kara biyyaatti deema waan ta'eef roobii ganama akka eerpoortiitti dhaabbatee na eeguuf kaanee wiixata akka hawaasa dhaaba'ee gara Finfinnee dhufuuf walitti himne. Innis tole jedheetti konkolaataa isaa qabatee gara magaalaa Finfinnee caalii fudhachuudhaaf dhufaa jira. Caaliin Dubaayuma jirti. Erga gara Dubaay illee dhufte yeroo sana reefu ji'oota 6 lakkoofsisaa jirti. Otuma jennu guyyaa wiixataa isaa deemaa oolee magaalaan Finfinnee fi hawaasa haga walirraa fagaatu gaa beekamaa waan ta'eef magaalaa Finfinnee qaqqabee siree isaa qabatee bulee roobii ganama na fudhachuuf guyyaa maaksanyoo meeshaa isaa
suuqii isaatiif isa barbaachisan nagadachaa oolee har'as guyyaa sana achi bulee roobii ganama dhaabbatee na eega. Ani maaksanyuu galgala haasofsiisee kinoo amma ka'eera jedheeti. Bilbila koo naannawaa sa'aatii 10tti cufadheen jira. 10 jechuun halkan keessa akka Dubaay jechuudha. Otuma jennu lafti guyyaa roobii bariite. Anis akka duraa ka'ee bilbila koo banuu dhiiseen hojii kootti fufe. Hojii koo ergan itti fufeen booddee sa'aatii 10 yeroo qaqqabu yookiin immoo akka Itoophiyaa naannawaa sa'aatii 3 yookiin 4tti bilbila koo iimoo koo jechuudha nan bane. Yeroon banutti si'a meeqanarratti bilbilee jira. Anis deebiseen bilbileef gadi ba'een si dhabe eessa jirtaa jedheen gaafachuu jammare. Innis bakka akkanaan jira cinqatii wayii keessa galeera eessa jirta na wallaalte jechuudhanis hedduu ariifatee jira. Anis bifa aarii fakkeessitaniin yoo dhufuu baatte karaa maatii kootti bilbiladhee maatii koo biraan deema. Kanaaf natti hin taphatiin bakka jirtu natti himi jedheen deddeebisee bilbilee silkii irratti cufuu jammare. Isas baatiriin isaa waan rakkise fakkaata. Baatiriin na rakkise jechuudhaan deemes ibsarra godhachuudhaan na dubbisuu jalqabe. Otuman jedhuu bakka ati jirtu an argachuu waanan hin dandeenyeef suura bakka jirtu ka'iitii naaf ergi. Dhuguma iddoo ati jirtu laaleen achumatti dhufanii keessa baay'ee waanan beekuuf hin jedheen. Innis tole jedheeti akkuma beekamu laadan eerpoortii keessaa jirti mitiire achuma bukkee isaatti eerpoortiima keessa dhaabbatee suurawwan arfan tokko ka'ee naaf erga. Ajab! Adduma nan kolfes nan gaddes. Dhuguma namni nan beekne kun ba'ee achitti na eegee wanti jedhu hedduu keessa koo na ajaa'ibsiise. Nama na beekuu yookiin beekuu dhiisuu isaa otoo hin ta'in kan na ajaa'ibe namoonni karaalee garaagaraa wal baranii otoo wal hin beekin walitti dhufan ni jiru. Isa nan amana. Garuu haadha manaa isaa achi ol kaa'ee nama hin beekne fudhachuu dhufuunsaa akkasumas immoo maatii koo jalaa na dhoksee dhuguma na fudhachuu dhufuunsaa hedduu na ajaa'ibe. Akkasumas inni yeroo kanatti na fayyaduuf immoo ofis fayyaduuf osoo hin ta'in miidhaan irratti qaqqabsiisee deemuudhaaf akka inni ta'e naa gala. Kunis shiidhaan galu jedhee kana yaaduunsaa garuu hedduu na ajaa'ibe. Anis waadaan koo fi waadaan kan ishii suura sana waan ta'eef suura koorraa fudhadhee ka'een bilbila koo cufadhe. Suuraa sana yeruma sanan ishiidhaaf ergee kinooti jedhee itti agarsiise. Ishiinis hedduu naate hin gaddite. Suuraa sana fuutee karaa biyyaa hiriyoota isaa irratti ergitee ebeluun eessa jira jettee isaan gaafatte. Isaanis dafanii suura sana fuudhanii karaa isaa irratti erganii eessa jirta jedhanii gaafannaan innis naasuudhaan suura kana eenyutu isin erge jedhee yeroo isa gaafatutti abbaan ta'e nu ergeera ati garuu dafii ofirra garagaliitii koottu bakka jirtu jedhanii hiriyoonni isaa isa waaman. Innis maal jedharee yeroo na laalutti bilbila isaa innasuma bilook godheera waan ta'eef ofirra garagalee gara biyya isaa deeme. Ishiinis galatoomi hedduun si galateeffadha naan jettee isaa wajjinis haasaas ishiin dhaabdee aniif ishiin ni haasofna. Aniif inni garuu waliin arginu. Otuma jennuu isa wajjin haasaasaa yeroo hedduuf waliin kuttee namoota sana booda firoota isaatti baasee dhiifama gaafatee lammata gocha akkanaatti hin deebi'u jedhee ija gaabbitiin dhiifama ishii gaafate. Ishiinis anas na dhiiftee deemuu akka hin taane nan beeka. Mucayyoo sanas immoo miidhuuf akka taate nan beeka. Garuu anas keessee obboloota dubaraas otoo qabduu ishii miidhuu deemuun kee maaliif barbaachise kan jedhu hedduu keessa ishii aarsee ture. Garuu ishiin shamarree cimtuudha. Anatoo ta'ee gocha amma kanaa akkan hin raawwanne nan beeka. Haariin na dursa dubbachuun na dursa ture. Ishiin garuu akka cimtuu taateen ishii hubadhe. Sana boodas egaa isaan lamaan namoonni erga walitti araarsaniin booda guyyaa tokko bilookii jalaa isa baaseen callisee ilaale. Otuman laaluu dhufee ati garuu nama ajaa'ibaati akkamitti gocha akkanaa raawwatte naan jedhe. Anis immoo atis nama anis nama waan taaneef nama achi keessee namarratti nama nagaduun kee maalinni jedhee isaa deebisee anaanillee dhiifama na gaafate. Guyyaa gaafa sanaatii garuu jalqabeen haadha manaa isaa faana nageenyaan jiraachuu jalqabee ammas jireenya gaarii wajjin jiraachaa kan jiranii fi amma ammaattillee firummaan keenya walitti deebi'ee isatti hin dubbadhu garuu ishii faana akkuma duraa keenyatti kan wal jaalannee wajjin araaramanii jiraatanidha jechuudha. Obboloota koo seenaan akkanaa karaa toora feesbuuk irraan kan na qunnamedha jechuudha. Isinis seenaan akkanaa isin qunnamuu danda'a. Namoonni yeroo hundumaa akka gowwaatti nu ilaalu.
Nuyi shamarran biyya Arabaa bilxoota gowwaa miti. Kan nuu ta'us kan nuuf hin taanes ni beekna. Yeroo tokko tokko shamarran biyya Arabaa kan isaan nyaataman yeroo hundumaa ofii isaanii gaarii yaaduu ta'ee namoota biraas akkasitti yaadu. Ofii hammeenya yaadanis immoo namoota biraas akkasumatti yaadu. Namni waanuma ofii yaadu nama biraa irrattis yaada waan ta'eef kanaaf wanta akkasii keessa galu jedhee yaada. Garuu yeroo bilxoomanitti immoo namni isaan jala hin ba'u jedhee abdiin qaba. Egaa dhiironni biyya keessa teessanii sagalee kana dhaggeeffattan hundi keessanuu akka nuti gowwaa hin taane akka bartan akka nuti immoo hojii dhabeeyyii miti yookiin immoo barnoota dhabeeyyii miti. Akkuma keessan namoota baranneedha. Akkuma keessan namoota wanta hundumaa raawwachuu dandeenyudha. Akkuma keessan nama kaayyoodhaaf biyyaa baanedha. Kaayyoof biyyaa baane yookiin malee wanta biraaf kan hin baane akka ta'u keenya akka hubattan isin jechuu barbaanna. Jireenya keessan mana keessanii jireenya nama biraa booressuudhaaf hin deeminaa isiniin jechuun barbaada. Tarii namoonni biraa kallattii kanaan goyyoomanii wantoota akkanaa isaanirra qaqqabeedduun jiraachuu danda'u waan ta'eef kanuma isiniin jechuun barbaada. Wanta obboleettii keessan irra gahuu hin barbaanne tokko obboleettii nama biraa irratti raawwachuu hin yaalina isiniin jechuun barbaada. Shamarran keenyas yeroo hedduu hin gowwoomina. Waanuma namni isiniin jedhe dhugaa isinitti fakkaatin namni maaliif naan jedha maal irratti raawwachuuf akkas naan jedha. Namni dhugaan maal dubbata namni sobaan immoo maal dubbata isa jedhu adda baafachuun deema. Dhugaadha. Facebook irra namoonni gaggaariin hedduun ni jiru. Namoonni amala badaa fi namoota miidhuudhaa deemanis ni jiru. Kanarratti hundaa'aa of jabeessaa of qabaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa isiniin jaaladha. Turtii gaarii.